Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaala keenya jirtan hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii isin jechaa daawwattoota keenya. Har'aan tana barnoota baay'ee bareedaa isinii qabadhee dhufe barnoota websaayitii takkarraa maallaqa dalagatanuu hojii onlaayiniidha. Daawwattoota keenya appilikeeshinii dhugaadhaan namaa kafalutti akkan fudhee dhufe daawwattoota keenya na waliin ilaala. Gara barnootaa osoo hin deemin duratti daawwattoota keenya warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaatii chaanaala kana like tuquun irraanfatinaa isiniin jedha daawwattoota keenya. Appilikeeshiniin kun maallaqa ni kafalamoo hin kafalu seeduu fi appilikeeshiniin dhugaatti maallaqa isinii kafala. Na daawwattoota keenya hundi keessan irraa fayyadamuu qabdu isiniin jedha daawwattoota keenya warroonni waayifaa gubbaa teessanus daataa gubbaa harka teessan daataan kun maallaqa waan fudhatu jennaan waayifaan illee maallaqa ni fudhata isinillee maallaqa irraa maallaqa akkamitti baasuu qabnaa isa jiru sirriitti yaaduu qabdu isiniin jedha daawwattoota keenya. Daataa bitattanii yoo teessanullee geemii taphachuudhaan yookiin viidiyoo ilaaluudhaan kan maallaqa isinii kafalu maallaqa kanallee dhugaaruma karaa isin ittiin fudhattanullee karaa isin ittiin baafattanullee dhugumaan isin agarsiisaa daawwattoota keenya na waliin tura. Appilikeeshina kana argachuudhaaf gabaabumatti gara barnootaa guurannu daawwattoota keenya appii kana argachuudhaaf Play Store irra hogguu seentanii Play Store ni jira. Play Store keessa hogguu seentan maal jettanii barreessitu daawwattoota keenya Play Store irra eegee seentanii Clip Claps jettanii barreessanii Clip Claps ka jedhu kana Clip Claps ka jedhu kana barreessanii search gootu. Akkasitti argachuu dandeessanii jedha daawwattoota keenya. Appilikeeshiniin kun kana ani waan gadi buufadhee jiru naan open godhee na gaafataara isin garuu gadi buufattu. Appilikeeshiniin kun dhugaadhaan kafalaa isin jedha daawwattoota keenya. Appilikeeshinii hogguu buufattan Play Store irraa ilaaltanii buufachuu qabdu. Appilikeeshinii hedduun hin kafalanu irra baay'een garuu hin kafalanu. Appiin namaa kafalu takka ni jira kan dhugumaan namaa kafalu. Akkasiin jedha daawwattoota keenya appiin kun dhugumaan kafalaa irra teessanii daqiiqaa xiqqoo muraasa kennitanii fi geemii taphattanii yookiin immoo viidiyoo ilaaltanii haala ajaa'ibaatiin maallaqa irraa argachuu dandeessu isiniin jedha daawwattoota keenya. Warroonni biyya alaa jirtan warri Itoophiyaa keessa jirtanullee appilikeeshinii kun hogguu banuma jammaraa akkanatti isinii banaa hogguu keessa seentan akkanatti keessa seentuu daawwattoota keenya gara ganjallaa kana suufii hedduu jira viidiyoo ka jedhu jira asirra kunoo Discord ka jiru jira asirra kun rewards ka jiru jira clap point ka jiru jira mi ka jiru jira ganjallaa kana follow ka jiru jira. Appilikeeshinii kana daawwattoota keenya geemii taphannee maallaqa irraa argachuu qofa osoo hin taane viidiyoo mataa ofiillee warroonni irra gadhiisan doolaara irraa argachuu danda'u isin jedha. Warri viidiyoo dalagdan YouTube gubbaa dalagdan TikTok gubbaa dalagdan asirrallee viidiyoo gaggabaabaa fiddanii gadhiiftanii maallaqa irraa argachuu dandeessu yookiin immoo doolaara isinii kafalaa jedha daawwattoota keenya. Namni maallaqa hin feene hin jiru. Ganjallaa kana rewards ka jirutti okay itti gootanii jallaa kana rewards ka jirutti eega okay gootanii daawwattoota keenya akkasitti eega okay itti gootanii ni eeggattu. Ani gadi buufadheen taphataa ture asirratti 17,000 pooyinii keessaa nan qaba. Pooyinii 17,000 keessaa qaba. Asirratti egaa okay gootanii daawwattoota keenya bakka na ispiinii ka rukutanii namaa kafalu jira viidiyoo ka ilaaltanii isinii kafalu jira daawwattoota keenya. Akkasitti appilikeeshina kana hundi keessan gabbuufattanii irraa fayyadamuu qabdu isiniin jedha daawwattoota keenya. Hundi keessan yoo maallaqa baasan malee callettanii irra teessanii viidiyoo ilaaluu osoo hin taane guutuu takka sekoondii 5 daqiiqaa 30 40 kennaafiitii geemii taphadhaatii maallaqa argadhaa isiniin jedha daawwattoota keenya hundi keessanuu. Kanaafuu daawwattoota keenya appii kana akkasitti eegaa keessa seentanii kaatanii akkasitti daawwattoota keenya bakka rewards jedhaman ta'e okay gootanii daawwattoota keenya akkasitti fidee isinii baasa. Egaa isinii baasee akkasitti spiin bakka jettu kana yoo rukuttan spiinii rukutuudhaan doolaara isinii kafala. Akka kana xiqqoon eeggattu neetwoorkii harkisaa jira. Akka spiin jedhu kana hogguu rukuttan daawwattoota keenya doolaara isinii kafala. Ammas immoo pooyinii isinii kennaa. Pooyinii kana walitti sassaabbattanii pooyinii heddummeeffattanii gara doolaaraatti jijjiirrattu isiniin jedha daawwattoota koo. Pooyinii walitti qabattanii gara doolaaraatti jijjiirrachuu dandeessu isiniin jedha. Bakka kana egaa tuqxanii spiin ka jettu tuqxanii asirratti firee kooyin jedha waa hedduu jira taaska jedhu jira taaskillee akkas gaafa pooyinii xiqqoo kennitanii pooyinii hedduu argachuu jechuudha taaska jechuun karaa gabaabaa. Akkasitti bakka kana eega seentanii daawwattoota koo asirratti shabaqaa koo ta'ee linkii pooyin asirratti waan asirra viidiyoo ilaaleef asirratti sanduuqa pooyinaa kennee jira. Pooyinii kana hogguun banu wanni naa kenna naannoo pooyinii naa kenna sanduuqa kana hogguun banu neetwoorkii haayiliin qabu na agarsiisaa jira bilbilli koo. Kanaaf akkasitti daawwattoota keenya asirratti bakka kanatti
bakka fireedha kana oguu tuqxan firee kan jedhu kana gubbaa kana kan jirtu oguu tuqxan viidiyoo ilaaltanii pooyinii isin kennaa pooyinii kana immoo ni manazzarattu as keessatti viidiyoo jira viidiyoon ilaaltu viidiyoo ilaaltanii maallaqa pooyinii isin kafala akkasitti daawwattoota keenya irraan gadii kana hedduu jira kana argattan kana immoo change gochuudhaaf gara doolaaraatti jijjiirachuudhaaf asirratti kunoo liif kan jedhu kana kan mallattoo vaa qabu kana complete tasks and get clipboard kan jedhu kana okeetti godhanii gara doolaaraatti manazzaruu dandeessu jechuudha daawwattoota keenya akkasitti gara doolaaraatti jijjiirachuu dandeessu isiniin jedha daawwattoota keenya kanneen kana immoo akkaataa itti baafattanullee hedduu jira asirra kunoo clipboard kan jedhu kana okee guutti gootan asirratti hedduu isinii baasaa baakanatti egaa okeetti gootanii daawwattoota keenya ni eeggattu numa fidaa Saya daawwattoota keenya asirratti neetwoorkii gahaa gatiin qabnee na idaaraa bakka kanatti bakka maay upload kan jedhutti viidiyoo mataa keessanii gadhiifachuu dandeessu maay kilaapis kan namni gadhiisee ilaaluu dandeessu irraan gadiin hullee akkas maay friends appilikeeshinii garlee yoo sheerii namaa gootan pooyinii argachuu dandeessu jira ammaatti asirratti kunoo clip rewards kan jedhu kanaan pooyinii 370 kan jira followingii asirratti follow isinii kenna akkuma tiktookii appilikeeshinii viidiyoo mataa keessanii gadhiifachuu dandeessu kanaaf appilikeeshinii kun baay'ee bareedaadha hundi keessanuu buufadhaatii irraa fayyadamaa isiniin jedha daawwattoota keenya karaa liinkii keessanii fi namaallee yoo sheer gootan pooyinii hedduu argachuu dandeessu isiniin jedha daawwattoota akkasitti appilikeeshinii kanarraa maallaqa hedduu dalagachuu dandeessu guyyaa takkatti namni itti yaadee taa'ee taphatee maallaqa qarshii 500 ol kan Itoophiyaa akka ta'e maallaqa hedduurraa argachuu danda'a kan jallaa kana miika jettu ogguu tuqxan asirratti fakkeenyaaf kunoo angookeetti na baasaa bakka kanatti oggoon okee godhe kanatti kunoo asirratti ni agarsiisa doolaara 2.53 irraa qabaa pooyinii 17 irraa qabaa viidiyoo mataa kootii kan gadhiisee naa kennanii hedduu qabaa viidiyoo mataa keessanii gadhiifattan hedduu argachuu dandeessu isiniin jedha daawwattoota akkasitti appilikeeshinii kanarraa daawwattoota keenya maallaqa irraa hedduu irraa argattu geemii taphattanii maallaqa argattu viidiyoo mataa keessanii gadhiifattanii pooyinii gara doolaaraatti jijjiirrattu isiniin jedha daawwattoota keenya kanaaf appilikeeshinii kana itti yaadaatii irraa taphadhaatii maallaqa irraa dalagadhaa isiniin jedha hundi keessanuyyuu naa daawwattoota keenya akkasitti irraa fayyadamuu dandeessu isiniin jedha daawwattoota keenya bakka kana ogguu tuqnu fakkeenyaaf asirratti change kan jedhamu ogguu tuqnu kaardiilee mobaayilii irraa guuttachuu dandeessu isiniin jedha daawwattoota kaardii mobaayilii irraallee guuttachuu dandeessu appilikeeshinii kanarra kaardii mobaayilaa irraa guuttachuu dandeessu isiniin jedha daawwattoota asirratti fakkeenyaaf riilkaash kan jedhamu rifreer kan jedhamu kanallee asirratti ogguu tuqxan shabaqaa haayilii hin qabne neetwoorkii kota haayilii hin qabne malee silaa humni asirratti neetwoorkii haayilii hin qabudha akkasitti baasaadhaas silaa bakka kana hundattuu bakka itti ergatan kaardii itti bitatanuu fi akkaataa itti ergatanullee karaa peepaaliitiin akka itti ergatanuu fi kaardii bakka itti guuttatan hedduu qaba daawwattoota keenya kanaaf isin agarsiisaatii gaafii warri qabdanuu appilikeeshinii kana jalatti koomantii naa caafaatii har'aan tana shabaqaa na idaa jira viidiyoo lammataa irratti qabadhee isinii dhufa warroonni ergaltanii bantanii taphattanii akkaataa itti baafattan dhabdanii yoo isin dide koomantii naa caafaa isiniin jedha daawwattoota barnoota dabalataatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa turaatii shabaqaan koo haayidee hojjechaa hin jirre Sinifa guyyaa biraa qabadhee isin dhufa sirriitti kafalaa appilikeeshinatti yaadaatii geemii irraa taphadhaatii isiniin jedha daawwattoota warri bilaash akkasiin waayifaa gubbaa teessan kana geemii taphattanii doolaara irraa dalagachuu maallaqa irraa argachuu isinii wayyaa itti yaadaa taphadhaa isiniin jedha daawwattoota amma barnoonni keenya har'aa asumatti dhaabbataa barnoota dabalataatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa jiraadhaatii chaanala kana sabiskiraayib gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha nagaan naa tura.